السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجنتودا فجالتن هردفتون برسار ما الحمد لله إنك كود نجاني كي خنجر الله إنك بجادا بكجرت مرة ناقم إذا دعوتوتن كيا برو سرّا خنا كيسة تونن سنبرتيسو حالا يرون ما تقو بالبلا تلا كوس بالبلا كيسني سن نم سن بالبل تني سنبرت أك هم بارت نما بالبلو عند سنون سنبرتيس كان يرو سنجي جودا حال لا كوس كيسن وكين عادي لا كوس كيسني أفتني نما أتبل بالتنجي جودا سنقله namni sin itti bilbilta sun akka lakkoofsa keessan beekuu hin dandeenyetti jechuudha akka lakkoofsa sin itti bilbiltanii sun yookiin lakkoofsa bilbila keessanii san akka beekuu hin dandeenyetti jechuudha. Egaa daawwattootan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaa dhuftan jecha YouTube chaanaala keenya subscribe godhachuu dagatinadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan guyyaa inni nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification san kilik itti godhaa. Achi booda ol kajatu irratti qaddaadha. Akkasumas barumsaan garraadhaa sin darbee YouTube chaanaala keenya jalatti yoodhaaf viidiyoo baay'eetu jira barumsa baay'eetu jira. Waan isin dhibee barachuu dandeessanii barumsa keenya yoo isinitti viidiyoo keenya laayik gootanii jajjabeessuun dagatinadha. Egaa gammanumaan gama barumsaan dabarsa hanga xumura viidiyoo keessatti nafaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayya daawwattootan kiyya akkasitti nama bilbiluudhaaf mana bilbilaa keessa irra dhuftanii achi booda tuqaa sadeen irratti kilikni gootanii achi booda settings kan jedhamu irratti kilikni gootanii achi booda akkatti as gadanii buutanii supplementary service kan jedhamu irratti kilik gootanii hayya daawwattootan kiyya achi booda haala kanaan asitti isin fida asoli kanarratti jechuudha show color id kan jedhamu irratti kilik gootanii achi booda haala kanaan filannoo sadii isinii ka'a hide number kan jedhamu irratti kilik gootanii egaa achi booda haala kanaan hide ta'ee jira jechuudha yeroo nama bilbiltan ID'n bilbila keessanii sun yookiin lakkoofsi bilbila keessanii suni nama isin bilbiltaniif san biratti hin bahu jechuudha gonkumaayyuu jechuudha isin egalee yookiin lakkoofsi biroo ta'ee baha lakkoofsi doolaa biraa jechuudha yookiin ammoo lakkoofsi malee nama san irratti bilbilama jechuudha isin egalee haala kanaan dhossamaan jechuudha salphumatti namni isin bilbiltaniif suni akka lakkoofsa keessan beekuu hin dandeenye yookiin lakkoofsa kan keessan argatuu hin dandeenyetti bilbiluu fi dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootan kiyyaa isin eegala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haara yoo taatan subscribe gootanii maatii keenya ta'uu dagatinaadha. Akkasuma warroonni tokko tokko irratti nu hordoftan barumsa keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya laayik gochuudhaan sheer waliif gochuun tokko tokko keenyaas foloo gochuudhaan nu hordofuun dagatinaadha waan hordoftaniif galatooma.